Ina nama hundaa dhufee keessa. Is. Akka tamantutti wanta amantaa jedhamu hin jiru. Yesuusis, Maariyaamiinis, Rabbis. Hundi tokko wanta amantaa jedhamu hin jiru. Mana keessattis rabbi argee hin beeku. Maxaan qulqulluu keessatti. Amma waa'ee quraanaa irraa dubbatiin wanni hundi amantaa jedhamu hin jiru. Mannumti amantaa jedhamu. Wanni nama amantaan ati amantaa hin qabuutti amantee jiraata. Wanni amantaa jedhamu tokko hin jiru alla biratti. Okay, dhaggeeffadhu. Waaqa jechuun uumaadha. Ati uumaadha. Uumaa san namaa uume moo itti uumu? Waaqa jechuun Rabbi. Waggaa rabbiin gaa rabbummaa sanii uume. Ati uumaadha. Waaqa itti maaliif dhufteedha? Waaqa itti maaliif dhufte? Waaqa jedhee waan dhufu kan Oromoo waan ta'eef. Oromoo waaqa? Oromoo eenyu? Oromoo waaqa? No, Oromoo waaqa maqaa keenya maqaa saba keenya. Okay, atamma waaqa isa waa uumutu ta'in. Waaqa waa uumu situ beekama dha hin beekamu. Wantooti waaqa uumu karaa maqaa waaqa fudhatte jechuudha tipo. Waaqa uumamaa jedha warri waaqeffataa jechuudha. Waaqa uumamaa sana atis beekuu dandeessaa nitini ani san beeku ka uumee isa uuma agarree ani isa uumuu sin agarree ka kaasudha. Waan ta'eef waa hin agarkan jedhamu irratti waadaa si galuu hin danda'u beekta. Atamma shahaadaa qabadhu. Shahaadaa ati qabadhu mee waliin qabanna. Mee jedhi. Ashahadu. Okay, maal jechuudha afaan Oromootiin haa jedhiga. Ragaan ba'a. Ragaan ba'a maalitti ragaa ba'a? Rabbiin tokko malee kan jedhu. In agarre akkamitti ragaa osoo argin akkamitti ragaatti ba'a? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Rabbi. Amma laal mubee haa wallaggeeffanne gujitan. Amma hiriyaa kee tokko haa jedhu rabbiin hamtuutti. Aboo sheeka tokko nama jala keenya. Yaa hamtuutti na jajjini dhugaa keeti hamtuu namni itti na jajjini. Hiriyaan kan kee tokko. Yoo maseen jiru as jala. Gisee tokko qubee qaalee nama na dhagee. Laan qajeelchina malee qajeelchuu qabna ilma Oromooti. Tulaan lula kee bara kiristaanatti nama lole, islaamatti nama lole, waaqeffatatti nama lole, yesuusitti nama lole. Hundatti jiru hundinuu jala alamnu kan caalu seetu beekuutiin. Sidoo irraa Pente ta'e islaama ta'e kiristaana ta'e wal kana kartanu kan caalu tokko siduu beeramu. Mubee tokko waa tokko siima mubee koo. So hiriyaa kan kee tokko wajjin daandii gubbaa deemaa jirti ture. Gaafa hiriyaa kan kee wajjin daandii gubbaa deemtu nama biraa akka ati hin beekne wajjin hiriyaan kan kee sun walitti bu'e. Ture. Gaafa hiriyaan kan kee sun nama hin beekne isa wajjin walitti bu'u namni ati hin beekne sun hiriyaa kan kee rasaa san dhiyaatu. Cuubaa sidisi hojjetamu. Inni qabu. No. Ani qabu jedhee. Isaanitti dhiis warri beeku haa uffatu ani hin beeku. So. Ati amma waa tokko sitti hima. Eenyuun si oolchee si bulchu. Koi kana oolchee na bulchu dhiisiti kana dura siifin dubbadha seena lakki. Laa inaa softaa yeroo si kenna. Eenyu kan kasi oolchee si bulchu eenyuun. Ana gaafa oolchee bulchu maal nan nyaadhaa nan dhugaa nan hojjedhaa. Midiraa midire nan qaba waan dhabeen qabu. Akka duutuun beektaati. Akka duumu. Akka duu beektaa. Yaa duun kiyya waan maloolamne. Sabidde akka duutu akkamitti barte. Maal gaani gaa Allahan jakkaman jedhu Yesuus Kiristoos jakkaman jedhu in ajjeesen jedhu maaliif isa ajjeesus hin beeku waan ta'eef hin agarre. La. Isaan irratti murteessuun inni jira. Waa'ee amantaa dhiisiiti ati amantaa keessa jirtu gadi ta'e akka nama amantaa hin qabneetti waa si gaafadha. Akka duutu akkamitti barte. Akka duu akkamitti bare. Akka duutu. Ajjeeseen beekaa argeen beeka. Ajjeeseen beeka. Ajjeeseen beekaa. Maal ajjeese nama moo? Nama ajjeese ta'a? Ani moo? Okay, wataadaraati. Tasanii haa dhiisnu tasanii bira darbii yaa'u. Wataadara Ameerikaati. No, ani tanaaf siifin ture. Ameerikaa jiraata nan beekala. Jireenyi isaa yoo barbaade doolaara kana laa baaseedha. Ta godhee ija keessa duratti facaasa. Nargilees yeroo dhanuu ijoollee arrabsu. Doolaara kana laa lakkaa oola. Wataaddaruma Ameerikaati jara mujrima. Jarri. Inni jedhe ajjeeftee beekta jechuudha. Eessa fa'a? Sooriyaa irratti ta'a? Ani Sooriyaa irratti. Liibiyaa irratti ta'a? Sudaan irratti ta'a? Dirqamaan jechuudha. Ani waa tokkotti waan biyyoota diidan keessaa eessa irratti kamitti hirmaatte? Ani biyya kana keessaa baheen beeku biyyaan bahee beeku hin daawwanne. Achuma teessee jirte?
Achi teessee jirte? Eessa dhaatee jirti? Eessa dhootti ajjeefte? Sammuu isaati gabakka hin dhufu eessa? Rasaasumaan ajjeese. Dhugaamu. Dhugaa? Maaliin kakattaa tamma? Akka namni si amanu maaliin kakatta? Wala na dhimma ittiin qabu namni na amanii fi na amanuu maatii sun yakkan hojjedhe yakkan raawwadhe kana dammoo na amanii fi nama amansiisuuf asirra hin dhufne. Maaliif? Nama jeesuu yakka akka ta'e hin beektaa? Nama jeesuu yakka akka ta'e nan beeka. Atamma yakkamaadha jechuudha. Ana yakkamaadha yaa sila yakkamaadha osoo qabamee yaa yakkamaadha nama jeesee jira yoo qabame yakkamaadha. Amma ijoollee Ameerikaan tokko viidiyoo kana waraabbattee jennaan si yakkiti ittiin hin beektaa? Ani afaan Oromoon dubbachaa jira afaan Ingiliffaa dubbachaa jiru ragaa waan hin qabneef waan tokko na godhuu hin danda'an. Translate godhama kaa? Translate godhama kaa? Ani xabaqaa qaba xabaqaa gaarii. Xabaqaa ofii keetiimu? Ashi. Atamma gaa amantaan tokko biyya lafarra hin jiru wanti itti amananu tokko hin jiru jettetta. Abbaa kootu karaa haadha kooti keessa dhagaa'ee jettetta. Egaa atis kan dhaltee nu jirtaa waliin soomnu warra. Rabbinnaa kenneena. Rabbii sii kenneera rabbiin yoo sii kenneere jaartiin alatti maa siin kennini maa jaartiin. Jaartiin alatti akkamitti naa kennani mikinaata qaba maatu sababa qaba. Mikinaata san daadhiis. Waan hojii dhaggeeffadhu atamma. Rabbiin mikinaata keessa fiduu. Ookee dhaggeeffadhu qaba. Ishi. Ayyee dhaggeeffadhu qaba. Mikinaata keessa fiduu dhiisi. So eega. Ishi ayyee. Eega dhaggeeffadhu erga rabbiin ta'e haadha malee ilmoo callu malee samaa jedhaa siin buusuu jedhaarta. Eega maaliif gaa eega dhaga'ee deebii koo erga uumaan hin jiraanne erga rabbiin jiraanne maaliif ciiftee nyaattu ati? Maaliif ciiftee nyaattu? Maaliif dhamaa ta'u olii gadi? Maala gaa hojjechuu qaba ilma namaati. Ilma namaati miti? Hojjechuu qaba. Kanaan dammoo jirjiiruu qaba. Kanaafuu anis immoo haga garti taa'ee du'a kiyya guyyaa du'a kiyya sana eeggachuun narra hin jiru beeki. Anis dhaggeeffadhu gaa anis immoo ilmoo argachuu kan hin qabu galee mikinaata sababa argite sababa hin deegaadha sababa hin deegaadhe hojjedhee nyaachuu qabaa jette miti. Kuni sababa miti gaa hojjechuun dammoo hojjechuuf manaa bahee hojjedha malee maaliif? Rabbiin naaf kenna jedhee yoo taa'e. Ishi yeroo duute eessarratti yeroo duute eessarratti yeroo du'e moo akkuma baadiyyaatti hin deebi'a biyyatti hin deebi'a. Biyyatti deebita sana booddee waa tokko gaaffiin hin jiru. Jiru marabbuuk jedhee kasi gaafatu hin jiru keessa. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قصدمه ركعتان غرغرتا Nani beektu mubi asirratti taa'een dubbachuuf hin barbaadu. لا ركعتان غرغرتا سنجري gaaffiidha. Mubi na beekta ani akkeessa dhufee waan nama gargaaru dammoo dubbachuun fedhu ani jaaladheen nama gargaaru. Maaliif jecha gargaarta rakkataa sana? Rakkataa kana maaliif akka gargaaramu waan qabuuf hin gargaaru. Dhabeemi ka gargaaru qabaadhee hin gargaara malee jiraa mitirii har'a isaan caalaa waan qabuuf isaan gargaaruu danda'a malee rabbi naa kenneemti ka isaan caalaa isaan gargaaru. لا حول ولا قوة إلا بالله. Isaan kufanii keessafuu saba koo yoo kufe waan qabu dammoo isaanii kennu waan kenne dammoo namatti himuun narra hin jiru beeki an jaaladheen godha waan ta'eef na beektamu beeki. Atamma bakka jireenyuma kana jiraattee waa hundayyuu ofumaaf taasifatta malee rabbi miti kasii taasisu jechuudha. Haga dhantanaa dhaladhee haga as geetti rabbi waan tokko naa godheen beeku. يا ربي الله وانا كمين فين دمو ما لني نما كان انا سو نجرو جرغين انا ما قفتين